Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya. Egaa waan abbaan jaalatee waan abbaan heeyyamee nutuma gochuu hin dandeenyu. Garuu immoo nama tokkotu jira, dubartii tokkotu miidhamaa jira, dhala tokkotu miidhamaa jira jechuudha. Abiraamii viidiyoo kaleessaa abbaan isaa Ruutaa faana haasawaa godhee dhaggeeffachuu dhabee miti ilaaluu dhabee miti jechuudha. Har'a garuu kuni arraba baastuun jechuudha. Namittiin uteela ejjitittiin fuutee eessa geessitee jirti? Kurrooftu bushooftu geessiteetu jirti jechuudha. Maal jetti? Akka inni dallanuu hin barbaadu, akka sadabbaru hin barbaadu. Wacii hundumayyuu anatu danda'a. Amma barbaadeyyuu yoo ta'e guyyaa sadii yoo ta'e torbe tokkos yoo ta'e amma inni nagaa jedhutti nan bashannansiisa jechuudha. Sun immoo buchulloonni jechuudha saroonni nyaattee nama nyaattu eeyyee obboleessa keenya bakka dhiphinanni keessa jiru keessaa baasuudha kan barbaannu, yaadanni jiru keessaa baasuudha kan barbaannu. Maal dhiphataa? Qoomee maal dhiphataan jedhame dhiphinni inni qabu maalidha? Inda immoo hin baate moo akka barbaade nyaachaa jira, akka barbaade dhugaa jira. Dhiphinni sin faarsatan maalidha mee qo'ame sin? Abeel Buruuk dhugaan siniin jedhe sinii dhumachuu ga'eera. Baay'eetti jechuudha. Obsa nama fixachiistaniitoo jirtu. Haadha gaa'ilaa osoo hin taane obsa namoota biraa fixachiisaa jirtu sin. Rakkoo guddaatu sinitti uumamaa jira. Buruuk jechuudha. Har'a buzee wajjiniin haasawee xumureetu Ermeellaa maaliif hin finnee jennaaniin ishiin saatii waan hin qabneef yeroo waan hin qabneedhaa fi yeroo biraan sii fida jedheenii dubbatee haasawee biraa deeme jechuudha. Sababni isaayyuu yoo buziyyeen Ermeellaa argiteetti ta'e adeemsa isaa wajjiniin karoorfatanii eessa tafa soodaree kana tafa jechuudha. Ilaalaa xaxaa isaan xaxanii jiran. Boochi sinarra nama boochistan jechuudha. Burcuqqoo baay'ee bareedu keessatti walitti qabamaa jira. Isa kana immoo jechuudha. Imimmaan nama boosuun gatii godhateetu sin immoo boruu gatii dhabdu. Dhugaan siniin jedhe Rabbi fuulduratti gatiin keessan tokko lama jedhe sinii kaffalama. Har'a dargaggummaa keessan ilaaluu dandeessu, miidhagina keessan ilaaluu dandeessu, firiizii marattanii deemuu keessan dandeessu jechuudha. Boruu garuu hin hidhamtu. Anas siniin jedhe hin hidhamtu jechuudha. Imimmaan namaa, dafqi namaa, dhiinni namaa yoomiyyuu boqonnaa namaaf hin laatu jechuudha. Abiraaminatti shillaadhuma jireenya keetti goote kun maalidhame? Innumtatti saba fuulduratti jechuudha. Akkuma bakka abbaan barbaadde odeessite dhiiste jettu kun maalidhame? Abiraam namittiin kun mee waraabessa si nyaachisuu fi galaanatti si darbachuuf dindila cabaarra si deemsisuu fi yoottiin kufee sitti naa kufu jettee jechuudha. Isheen maaliifi sagaagaltuu waan taateef sagaagalchisuuf deemte jechuudha. Ta'uufii didee karoora ishiin karoorfatte ta'uufii didee buttaa jiraatte jechuudha. Murtoon ishiin murteeffatte jechuudha. Ila dingata jechuudha. Jaalalaan si qabdee susukkuumtee as si qabdee achi si qabdee jechuudha. Ati intala kana wajjiniin ciiftee viidiyoo harkatti ishiin qabatteetti taanaan addunyaa kanarraa jechuudha akkati jiraattu hin godhan. Wanti tokko immoo gaafa si jalaa icciitiin tokko immoo gaafa si jalaa ba'e Abiraam waan ati taatu hin beekna jechuudha. Akkati gaggabdee lafa dhoofte jechuudha. Ila intalli kun dhaga'i naasuu of si wallaalchisti. Anatu inni maal dhagaa kan nama kan abbaa isaatii kan hin dhageenye ana shintala Oromiffaa sooftu dhageessaati. Garuu immoo baasawee kan garagalchuu jira viidiyoo mee ittiin beeknu malee gara afaan isaaniitti jechuudha. Viidiyoo afaan Oromoo gara afaan Amaariffaatti, Ingiliffallee gara Amaariffaatti jechuudha. Namoonni baay'een akkasittiin hojjechaa jiru jechuudha. Innama
fataan godhatteerti jechuudha. Dhungachaa turtee, ammasaa turtee, xabbasaa turtee akka jedhamuyyuu wayne horiidhuun kana maalumaan godha. Anaanaan binne carqii ittiin waan nyaannu bitannee jechuudha. Anaanaan binne ቤተሰቦች ነጠላ ጫማስ bitte waan baay'ee bitte paantis bitte Anachittiin kolfa dhugaa rabbii. Maali kuni dhugaa? Ijoo koo maaltu raatessee? Yeroo xiyyee koo mee miidhama kee wajjiniidhaan jechuudha. Itti siqimee rakkoon kee maal himee? Aatumtoo maal mabcal jedhanii yaa'umaa koo. Kottu sabala dhandhaan jedhanii ni qome maal bakkatti ilaalu? Maal ani nan shaqe amma boruu akka har'a ta'aa turtetti jechuudha buzeeni boruun kurruuftu sana dhaquun shi waan hin oolle. Isa dhugaan sinin jedhe sababni isaayyuu baay'ee tokko jechuudha gimfilli jirte aarteetoo jirti jechuudha. Ishii yeroon qabduu hojiirran jira qebexxesseen ta'a jechaanii turee shi gowwoomsi bira deemee ilma namaa kurruuftuu geessu. Dhugaa rabbii. Efreem obboleessi isaa akkatti inni gubatu akkatti inni boba'u gaa'ela jechuun maal akka ta'e hin beektu. Bakka nu jibbisiistanii ana bakka olla jechaa jira sin jechaa jira xiqqaa ta'e yeroo inni si gootu. Qomiyaati yoo mobbeettan jedham ganaa waa'ee paantii haasoftaa sirraa atuu paantiidha silas. Maal kun dhugaa rabbii jechi. Qomee namni jechuudha. Baratti dubartiin dhiira taate jechuudha. Baratti dubartiin kutattuu taate nama xoola dos keessaa abbaa mucaa taate. Wani ruttiyyee. Lakka namni kan lolaa ture dhugaadha. Maaliif abbaan dhala isaa otoo hin sirreeffateenii gara mucayyoo ishii kanaa dhufaa kan jedhan haati ishii kan jechaa jiran namni hundumtiyyuu gaaffii kan itti ta'e lakka sirriidha. Kun ganaadha. Ana kan hin jedhu amma gaasheedhaan jechuudha. Isa dadhabanis isa ruutaa akkas godhii mucaa dhufee yaala inni mucaa maalii yaadaa jira hin sobamu. Dhugaan sin jedhe mucaa yaadaa hin jiru. Maaxoo lagaa immoo qoy fuulloo maaxoo lagaa ijoo maata xiqqaatamee qoy. Argitaniitu iddoo ishiin mallayyoo keeyyatti ijjiin xoolaga jechuudha. Aduu keessatti siyaaf ammoo maalidha? Siyaaftee siyaafti ishiinuu abshir. Si miicciti si dhiitti shaawora si galchiti siyaafti. Walumaan ilaalamu yeroo ishiin siyaaftu jechuudha. Innaa mee kana ilaalanii